maqaan koo Tokko Badan jedhama. Kan inni dhufe asuma magaalaa Finfinnee Koyyeerra. Ani kan inni dhugaa bahu fulbaana lama karaa iddoo hojii kootii himatameen ture. Isa booda baay'ee dhiphadhee iddoo kana dhufe fulbaana afur addana dhufe jechaadha. Baay'ee dhiphadhee iddoo kana amantiidhaan dhufe. Isa booda gidduu sana taa'een ture. Gidduu sana ta'uun taa'ee jiru ergamaan geetooniitu isaanii irra deemanii kartaa jiranii jechaadha. Anaan gidduudhaan nakaasaniin. Nakaasanii ati bilisa naan jedhan. Maatii kee keessa nama rakkina hamaa keessa jirutu jira si. Nama rakkina hamaa keessa jiru siin dabalatee jechuudha. Dukkana hamaaf dukkana jibbisiisaan arga. Keessa lixee kan keessaa ba'uu hin dandeenya. Maal taatee ati? Ani karaa hojii keessa sameen jira nama. Karaa hojii keessa sameen jira. Kissi irra jira ammachaadha. Kissi? Akkoo kan amma dafteen dubbattu ree brother. Yagiddi kissi jechuun sii qabaan. Waaqayyoo du'a jalaan si miliqsaanaan jedhe. Ameen. Sababii keetiif sababii ammati kasasamaa jirtuuf maatiin kee rakkina keessatti akka kufaniif seexanni hojii hojjeteera. Waaqayyoo garuu jalaa si baaseera naan jedhe. Ameen. Ameen jedha namicha nana. Ameen. Har'aa kaasee ati bilisa. Ameen. Isa booda gaafa facaasa sana addana oolee gaafa roobii ganama gaafa hin deemu iddoo hojiidhaas ati bilisadha. Ati himatamtuu naan jedhanii. Hallelujah. Harka keessatti buusaa Waaqayyoof galata. Waaqayyoof galata. Tole mitiku gaafa dhufte sana ati himata kan ofirraa kaasuun qabattee mamantee dhufte. Amanee an dhufe bakka. Ofumarraa lagashuudhaaf. Akkuma kana namni Waaqayyoo ol si kaasee maal siin jedhe? Namni Waaqayyoo ol kaasaniitu ati bilisadha naan jedhan. Bultee isaa immoo gaafa iddoo hojii keedhattu maal siin jedhan? Iddoo hojii gaafa hin deemu ati bakka ani himatamtu ati bilisadha naan jedhan achis. Harka keessatti buusaa Waaqayyoof galata. Mucaannaa wajjin ture sudisi innis bilisa ta'e karaa koo jechaadha. Innis gaafa ta'e bilisa taasisu illee bilisa ta'e. Innis hin himatamne jechaadha. Innis biratti barreeffamee ture. Kan isaas waraqaan sun hin cite jechaadha. Harka keessatti buusaa Waaqayyoo isa kana godhe galata.